maqaan kee eenyudha? Eessarraa dhufte? Maqaan koo Taasisaa Waaqjiraan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Makana. Waaqayyo lafa kanatti maal siif godhe? Maal dhugaa ba'uu barbaadda? Waaqayyo kan naaf godhe sitti hojii guddaa naaf hojjete. Kaniin yeroo baay'ee irra deddeebi'ee yaalee dadhabee kanan ittiin abdii kutee taa'ee ture. Waldaa kana dhufee humni hafuura hamaallee kan asitti narraa iyyee ba'e jechuudha. Innaa wantoota baay'ee yaalee dadhabee kanan taa'ee ture. As dhufee humni diinaa sun erga narraa iyyee bahe. Kanan dhufe torbeerraa dhufe. Itoo manas keessa taa'ee kadhachaa jiru itoo sanuu kadhatanii jechuudha. Innaa itoo manuu kadhatanii as keessaa hafuurri hamaan kan eebba namaa qabee jireenya namaa kan qabee taa'aa jiru as keessa ni jira jedhanii namoota hedduu jedhanii nuu kadhatanii achii itoo mana kadhachaa jiranii nan kufe. Xaaraan si gala guddaa! Xaaraan ni geessa! Xaaraan ni gadhiisa moo gadhiiftu? Nan gadhiisa. Nan gadhiisa. Har'aa kaasee gadi. Har'aa kaasee. Carraasaa. Carraasaa. Hojii harkasaa. Hojii harkasaa. Fayyaasaa. Fayyaasaa. Gadhiiseen nan deema. Nan gadhiiseen deema. Siyaasa dhiyya guddaa gitti baay'ee keessa gara. Xaani geessa. Lama faqaraan. Sanumaa lafaan dhayiiti. Baay'ee keessa. Akkuma har'a lafaan si dhayee kaleessa een gaddamoo jireenya lafaan si dhayee ture har'a hiikamteetta. Ameen. Baga gammaddee. Ameen. Taasisa. Sa umurii ijoollummaatti qabeessi qabee aangoduu kanas irraa iyyee bahee. Ameen. Hiikamteetta. Ameen. Sa siikee biraan hafiin. Ameen. Galateeffadhaa fi qulqulloonni moorri gammaddan. Hojjedhu milkaa'e kana booddee. Ameen. Dhiiga Yesuusin si eebbiseera. Ameen. Galataaf dhaabadhu. Ameen. Dhaqi. Isaan booda asitti nu kadhatanii hafuurri hamaan sun illee asitti narraa bahee jechuudha. Erga hafuurri hamaan sun asitti narraa bahee kaasee isaan naa kadhatanii deebeen nan taa'e itoo manuu kadhachaa jiranii namoota as keessaati namoonni yeroo gabaabaatti namoonni 8 guyyaa 5 gidduutti milkaa'ina isaanii banama jedhanii anillee waantan irra deddeebiidhaan naannoo ji'a 7 ol itti dadhabee yaalee abdii kutee taa'eeru jechuudha. Innis hojii dhuunfaa hojjechuuf na yaala garuu milkaa'uun hin dadhabe maaliif birrii naaf gadhiifamu jira birrii sun immoo naaf gadhiifamu didee itti rakkachaan ture abdii kutadhee bakka yeroon itti gara biraa ta'uu yaadaa jiru as dhufee naa kadhatanii garuu guyyaa 5 gidduutti naaf milkaa'e ta'u guyyaa 5 guutiin gaafa isaan roobee si naa kadhatanii anaaf garuu gaafa qadaame naaf milkaa'e jechuudha. Waaqayyo isaa nama milkeessuuf galata dhiyeessaa. Namni Waaqayyoo lafa kanatti si kadhatanii hafuurri hamaa yeroo dheeraafis si qabee lafa kanatti si gadhiisee yeroom sana immoo namni Waaqayyoo hin milkooftaa namoota milkooftan as keessa namni tokko jira guyyaa 5 asitti namni milkaa'u siin jedhanii wanti waggaa dheeraaf si rakkise illee ji'a 7 hojii dhuunfaa hojjechuuf yaalii gochaan ture garuu nan dadhabe jettee yeroom sana kaasee si gadhiifame wanticha marka kee ga'ee hojii kee eegaluufidha. Ammaan kaasee Waaqayyoo faa galatu wanti abdiin kutachiisaa ture hundumtuu narraa raawwate amman hojii dhuunfaa koo eegaluuf karoora keessa hin jira jechuudha. Amma wanti naaf milkaa'uu dide sun illee amma naaf milkaa'ee jira jechuudha. Ammaan kaasee hojii dhuunfaa hojjechuuf Waaqayyoo faana ta'ee jiraachuun barbaada Waaqayyoon akka naa galateeffattanii isiniin jedha. Waaqayyoof galata dhiyeessaa fi